Deetiin fide hurkee akkana laal hurkaa dugubboo deetiin fide yaa naaristee ammas mataan dhukkubsu wanta kan dagu waan ati kana guutuuta kala irraa quban qabu يا رب سبحانه وتعالى راكبلي أما قرنم بودا كينيا جرامتي فطري إنفاق كننا زكاة وإنف باسنا أوكي سجندي مسكين الله يسي جرني دروي سال مرة يجلا أنا ناتي مريتك أبفتو فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الرأس ومني قرنم بودا خسيرة يلا بفرق كونو دينا كان فطري ijoollee gandaa nama dhufu kan dhufee gisan jira si gaafatu fedrii ni qopheessina maallaqa irraa maali zakaa la wanni takka mana kanarraa ati maallaqa fitrii maarree sadaqaa uumetta maal taate isaatii kun nuti kunuu ganaadha ni qabneettee faffacaasaa nuliin maal teessee inni bara kasachuu bitreeta laalama qornan boodaa kasiira qornan boodaa kun kan rabbiin ibiddarraatti nama bilisoomsu si jedhee ibiddarraa qabeenya duniyaa kana hundi dalaganiif akhiraan bitachuu wanta kan dagu waan ati kana guutuuta kala irraa quban qabu bar zakaan sadaqaan baasan fakkeenyaaf amma midhaan keessatti yoo zakaan baasin maallaqa keessa yoo zakaan irraa baasin maallaqa kana ni balleessa zakaan yoo keessa taa'e ni balleessa jechuudha. Arra tanaan naa dhufte boroo maaliin dhuftaree boruus gaa mana kana cinaa murree ganda birootiif kan naannaa kottu haa. Ati amma dhagee bara gaddaa bakka jirtu ammata lama dura bakka jirtu ifee qabeenya kana rabbisi kana rabbisi ka'e. Naafannoo naafanne jeetiin faffacaasaa. Miti kun facaasu miti kun waajiba rabbiin riskii si kana san qabeenya si kana waajiba isaa baasuun dirqabaati sirriidha. Kanaaf jecha amma tanaan wanta kallee ndagoo mataan dhukkubsin akkattu mataan dhukkub jira deemeetiin xiqqishu birraa baciisaati mataan dhukkubsin. Yaa salaa kun dirqama. Maallaqa kaninaa maarree waan ati kuma dhiinu maallaqoo dhiinu mukbulti. Sumuun takka mana kanarraa maallaqni. Jechuun yoo mana kiyyataati yoo mana bulchuna taate boru cinaa mana wanni si maya dhufuun jiruuti. Mana kana boru asii cinaa murteetti kan taha akkasitti boruus iftaanis akkasuma fixe kaawwan. Akkasitti misiin galleen zakaan dirqama. Wai ajaa'iba. Eessaa dhufte moora maan keessa turte jechuun ammata lama sadii tura nuti eessa jira. Har'a qabeenya rabbi nuu kana dirqama irraa kannoon zakaan fa'aa waajibaa miti ni qeebala baayoonii fi soomanii zakaa isaan baasin fitrii waajiba. Sabbira dabrii zakaa qabeenya jiru kanarraa amatatti irraa baasan maallaqa taa'urraa waan jiru jechuudha. Kanaaf zakaan kan nu koynu tana isin ajaa miti gaafa amriin tasii taate. يا وصل وقدر يا ربي كيا سومنا كناس نراقي وانا نقب قبينا باين قب انا من قب تنرانكنا يسمونا راقي بدي يا ربي كيا نمني قباتي في متي كان زكاكن كان صدقاكن ربي كيا انا من قب غنا نبركتشي نراقي بدياتي نموني باين ودو قبانو سستاني يسدوتني يوكن من يا لطيف إبي أفباسو ربي كياتي كلتهم يعني فيان قبو هركي كيا فيا إجي كيا فيا ميلي كيا فيا كنام كنهون تما كنام قبو غنرا كنام باسي كنامو نابركة جيسي كنافي أكا برغريتف كان لما زكاة باسو نقول يا ربي كيا أرغاني maan godhu harka rabbitti samitti ol qabdee rabbiin kadhassaadha akkama rabbi kadhachuu baattus takkuma bar duniyaan isiinuu qabaattus qabaachuu baattus takkuma rabbi na yaamadhaa isin kan qabaadhe baran jechuudha akka akkas deemaan hin beeku akkana ajaa'ibdu hurrumti qabeenya qabdan kun maaliif rabbii irraanfattu isin hin jettu amma silaana gorsuu feeti akka yaada feetitti si gorsuu aduun ta'e waanuma jiru sitti namni qabeenya qabu. Nagaadii simee ammaan tana dubbiin jaarsaatu mataa na ofisteetiin dhufeeti kiraa manaa as kanne amma itti dubbiin natti hin godhini as kanne kiraa manaa. Kiraa manaa iidan boodan isinii kaffalaa. Iidan booda amma namoota rakkatan tura isaaniifan xiqqoo waa kennaa fi namoota dudullooman namoota rakkatan namoota ijoolleen qaban namoota gargaarsa
barbaadantu jira isaanii fa waa kennaa jira mindaa kiyya kana fudhadhe isaanii fa niraa jira dambooda jedhee tan jaarsa keetitti mee tolee naan jedhe jaan siifini wal taatanii mi ani moo mana irraa fi akkattiin fadamma baatiin ta duraa dhumte ta lamadaa seen jirte guyyaa meeqa jirraarra ni raanfatte guyyaa 15 jira na dhagaye waan takkaan siifima namni waan namaarra jiru osoo kiraan namaa sirra jirtu osoo mana keessa jirtu firraan kafaleen akkam zakaan kafaluun ta'a akkam fixrii kannachuun ta'a mee yaadeettisan osoo nanuu itti yaajamu maallaqa san kan beekne akkami zakaa kannachuun siita asirraa hafe kannadhu jaabar rabbii. Ayi kuulanii siin gallee bar kasirraa hafe duunteen kan qabdu sanirra ati bar rakkattuu mate har'a kan kiraa maraatiif namudditu kun kiraan manaa turuu qaba garuu namoonni beela'an namoonni uffata hin qabne waan jiraniif isaan immoo turuu hin danda'a keessattuu uffata illee ni turu kan nyaata qaban kan waan ittiin afaxaran hin qabantu jira hin qabnetu jira bar isaaniif waa kennaafan malee wallaaleetii muti maal taate ati kiraa manaa jechuun salphaadhaan baatii jaatu kaffalanii baatii jaa bilaasha taa'uun hin jira. Anamma tana dhagahuun fadhu dubbiin irraalee sitti amma laal inni sanis siigalee jaarsummaan kiyya sanuu basilaa sooma idabootaan sirraa fudhadhe jeessanis asii fixrii fi maarreen kana jee asii mataa na dhukkubsu jira. Anamma laal akkana lafa doorraa akkana waan gurguran kana hin danda'u. Sababa maaliitiif mataa si dhukkubsaa? Mataan na dhukkubu jira dubbii keessa irraa mataa waan na dhukkubu jiruuf jecha dubbii takka lama hin danda'u ammaan tanatti laal amma boruuf. Maalleen kiyya as gubbaa taa'ee neeru jira. Sanii ala immoo dubbiin irraa fayyadamuun turu. Nama ajaa'iba. Kan qabu kana jarjarse rabbiin yaa rabbi. Amma malee namni hin baru jechuudha amma kiraa manaa tanaaf jettee akkana godhatti baatii dhufuun kaffaleedha silaan baatii dhufuu waliin mee maa muddamti. Iyyeessi meeqa waan nyaatu waan dhugu dhabeen mana ciisa isa gargaara jedhu. ايوه انيو سينا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كم جرتن؟ أكم نجامي فيادا جرتن قاعد أقول أنا أسمعها. لا تاي إيش لا 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 أي كم جرتن؟ نجي خير فيادا مي الحمد لله. نجا بتلفي سومنا الحمد لله نجا والله. ربنا نجا بالباسنا مرة جيدا. إيه والله. ورا أبغى أنت سومنا. إيه والله. أكم يجدا في جودة اسمه. كنتو نجا والله. فيادا. نجا والله فيا الحمد لله. أكسي ربي إنه كم كان نور ديبسو. الحمد لله إن شاء الله نور ديبسو. دوما سومنا خنا وجه. إيه. ربي يدبرنا نور راو ديبسو. إيه. أيه. هاجم كنا ما كنا كدراني سنة في يارا كيسو سنة سكان مدة كنا بيكا. لا سنيمي سن بيكا ما برديو خناو. أنو أخمان يكون يدوتي رام فدمله. بنيتو راشينا. أكستي مناجرا. عندان جيسافون جيني. خجيسانون سو مي خيتين غافده. رفعتي تاي. تولي. أبس فرح قبل الحمد لله اللي أرجع يا ربي سبحانه وتعالى. كنا ني ما راشينا ديو بنخن غندا الله سنفخن سنجي سلسل يا نارستي أما سمعتنا ركوبسو أكم دا أكنا هون ولا ما تشوف أنت براشينا سيفي سخواتي بدمين خاصة دقايق إنك غندا ولا تبنين بانا غير خيمبان صدقاء إنك دولا تبني أتي خمسة وانت كين كنني وانت كين باسني ترمر ولا لنا في ترمر ولا تقول جرا ما لزا أنا جاي فردو يو خنته سيخن ربي يو تخنت يو خن أمه سرافته سيجله أما أصلا لما تديمي تدي أما راشينه ما يصير راشينه خلامتي راشينه خنام راشيني إيه دابو راشينه دابو إبراك إنيا في دابو ميكت راكي ما تجا ميكت خير خبر جرامتي خير جاكت تيجي Finkeju, khayat mo yan. Ikat raket ifani tidak kana geisani. Bar khon khira ko ngofa. Khira ko dan khon khanafu khasalit. Khayr fitiyat yati khon khasata kabita me kamin yatawt abi. Akka garana ubisana garasa ubin de aba asade. Kani rata me namma. Wanta kewin jinnan dago tam furu. Akka matin sakana jira matana dukubse. Muslim shaytan rajim. Arganne. Yar kulani kami. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Nagelle na wallahi tistani.
Maaltu bade? Maaltu badin? Amma boorsaa guutuudhaan maalini? Maal guutu datteerree kan dalagaadha dadhabee ulseena. Dadhabdee ol seentu boorsa asirra naa kaa hin eegisiin hin jenne yaabuu mana aarsoo feetisaatii kun. Mana narraan balleessi yaabaleetiti soomana kanarraan nagee anaaf ta'u. Si wajjinis wallolee jaarsaa wajjinis wallolee eenyu wajjin himmee wallola ganama galgalaan. Yaa Rabbi galatan jettu ati mee maaluma dhabdi? Manni kee guutuu, alli kee guutuu, alaa manni kee jiidha. Mee maaluma dhabdee of guddaati? Mee maaliin hin dhabini mina dhiis jaarsi kunis na gubee amma dhiisee bitiin deemaa marma kanaa wayiiti. Amma mee ati maallaqa naas kan nimee waa hunda na naasosiisini. Kuulanii sitti meera barraan baatii kana. Tilifoona guddaa kana isee qabattee kana itti teessee kana laaltu kana waan tilifoona waan bilbiluun dhabeetiin laalakaa bullaa kanii waa qabu naan jettu kun waan qabu tilifoona hanga kana fakkaatu guddaa kana qabattee akka nama wanni itti kana teessan. Amma tilifoona kanaan fudhadhee deemaa tilifoona ifi waan heloo itti jiru hin qabu laala wallaan deemame harkadde irra gisee maallaqa fiddee fudhatte. Kuulanii itti ajamtee moo sitti bareedna fudhadhu malee kiraa manaa ammaa kana ammaa qabatte kiraa manaa maallaqa dhabee osoo hin ta'in baatii kana baasiin natti baay'ate waan ta'eef nama rakkatan namoota beela'an namoota dhibamanii mana jiranii isaan baasii baasnetti kaan immoo warreen alarraa deddeebitanii dalagdan dhaabaa dalagaa waan jedhaniif xiqqoo mindaan keenya nurraa bahee malee maallaqa dhabeetii nuti baatii dhufu bichaa naa eeggadhu jedhee maal taateeti fuudhanii maal rabbii kee sodaattu ati yaada qabeenyatti soo taate bar qabeenyi fixeessa ganamaati ni badaa ni dhufa. Ni badaa ni dhufa laatee ammaan tanaa miti tan osoo hin ta'in amma laal maallaqaa akka na duruu mul'achuu jira ijji akka na dhidhiibilaa maallaqa yarkufa. Laala qabeenya kana waliin horadheef arganne ni beekta qabeenya kana laal dhaabbatee halkan guyyaa osoo nasichi fiigu halkan guyyaa dhaabbatee qabbanaa fi aduu keessa dhaabbateetiin fide hurkee akkana laal hurkaa duguggodheetiin fide amma anji'a kana dabarsee baatii sanarra sii kutatiin baatii ta'an ammas lammaffaa seensistee baatii aan irratti sii kannaa iidaas deemaa bara iidaas deemu waa meeqaan mana keessaa eeggataa bara waa meeqaan bituu fadaa bara keessummaan na dhufa fira kiyyaan na dhufa fira jaarsaan na dhufa maal ta'e paleetiti amma dubbita kanatti walitti kiilaan meeshaa ta'e na gabbaaseetiin gurguruu adda siimeetiin jira sanii yaala laal naaf yaacharra nagee afayyaan hojjetu naaf isa sanis haa ta'u sanis ni dhaqaafi innis waan hin jiru dhagahu. Ati immoo kana waan baay'ee gootaati namummaatu caarama kana gadi guurtus caccabsitus gurgurtus maaliin kun addunyaadha bara akeera seetee kun addunyaadha oduu fudhattee humnatti tola sitti fakkaatee fudhannaaf fudhadhu garuu meeshaa kana yookiin maallaqa oduu ta'e namummaa kiyyaaf keettu caala oduu beekte bagumaatuyyuu hiyyeessa gargaarteetti nagalateeffachuu qabda malee meeshaa kiyya gadi guuruun qabdu fuulanii maal taateeti. Laal osoo inumaa mana keessaa dabdee kiraa manaa an dhufee kan akkan kiraa manaa naa kanni mashruufaan godhadhaa wayin dibdadhaa kan isin jiru ana na diddeeti inumaa alaaf miskiinaan gargaaraa jira ati shaaxiraa akkan ati kami yaadda wanni ati jettu kun anguruu irraa unan babaatu haa saammaan tanaatti allaa lamma dubbii mataan oomistee jettu bireetiin saniifuu amma laal maallaqa kiyya jaayiza naa godhiiti mana naafiti. Maal intalli ibiddooftuun maallaqa waa kanaadhu qabdu jaarsi ishee osoo miskiina gargaaru ana kiraa manaa jeeta gitti tana obsuu dadhabdi. Yaa Rabbi an qabu kana waan inni jarjarseef hin beeknu bara kanammaa anuma qabu kana jarjarse Rabbi. Qabeenyi kun kan harka taa'eeyyuu waanuma abbaa warraa ishii sun nama gaarii ta'eef malee qabeenyi kun immoo guyyaa takkatti harka barbada garuu muka jallaa bira muka sirrii jira jedhe Oromoon jaarsa ishii saniifuu Rabbiin akkanatti ishii jira. Tarata qabeenyi isii maraachituuni ay mana haala tolchitee waan urgaafaatti goggoru dhiistee isiin deemtee sadaqaa baasan salmanaatti maallaqa guddaa kasanaa kan jiruu fi addunyaa qabeenya dira kanarraa dubbistee ootanuma ajaa'ibaa itanaas rabbisee haadha jechuudha. Qabeenyi kun garuu fiixeessa ganamaati yoo hamdiin beekne alhamdulillah jechuun beekne rabbiin nama harkaa fudhachuutu mala rabbi si haqa jechuudha waan maaliin jaalama. Hello? Akkam nagaa? Fayyaame? Gaara alhamdulillah. Barra reefu bakka masgidaa saniin ture achitti namootaaf warra harka qalleeyyii warra humaa hin qabneef
fitrii waan akka zakaa achitti qoonnee fiti. Achiin ture inni telefoona guyyaas dhufaa ture. Haasee iftadhu. Akkasii mee akkasii jee xiqqoo moodaan si deebisa kanas. Ayyee. Maal jedhu jirtu isaa? Waan inni hin beekne ammas ilmaa masgiida dhaqee masgiidattis maallaqa irratti hafte. Waan ani ilmaa mana kana keessa qaaliin kijee ilma dalagamu hawanii kan jiru ilmaa hunda deemtuu haa ta'e malee. Sa'aatii tun akkas hin jenne. Ayyaa ajaa'ibni naa dhufee usaamee. Dhageeffadhu. Haqa keetii miti maluti. Kaa masgiidatti irra dhufnes kaa miskiinaaf kananuus. Haqa keetii miti. Haqa rabbiiti malee. Nuti. San akka ta'e wayii wallaalee. Rabbiin ogguu riskii kanne. Zakaan irraa baasuun waajiba. Kanaaf zakaan eenyu qaba miskiina. Ha zakaa sani ka miskiinaaf nama silaa fudhachuun irratti haqaatiif kakannine maallaqa san. San si balleessa malee sin tolchuu takkara lama sadii afursitti himaate gudda. Mooduu beeku sin naqa. Lakkii wanni kana narraan babaatu an qabeenya kan wanni fideef halkanii guyyaa dhaabbadee ganamaa galgala qabbanaa fi aduu keessa dhaabbadee fide. Mush kan hin gabbaatee masgiidaa gandatti manatti ollatti fiddee hiirtee fixxuu miti. Boru haa manuma kana nama kan ni haa sidiiseetiin geemman manas keessa jiraatu miskiina fidi hafeete fide dhufa isa bulee keessa oli ankuroo keessa si deeme anniin gala horoo dhufee. Aboo miti yoo dhageeffadhu shaw ta'uuf deemtan maal qabeenya yoo guddate namni yoo hamdiin beeyin laal ati nama hamii malee hamdiin beeyin rabbi sun godhe alhamdulillah tu qabdate arraan tana silaa si jedhe kanaaf qabeenyi kun fiixee isaa ni kuta boru ganama kutaa jechuudha nu haqasaa eegdee kannen kanaaf jecha deemtus mana keessan bira kuttu bakka ta'e tun jirtu kanaaf qabeenya keetii nakee ala taphatu fira. Intaa'u kamirraa laalta dubbiin tiyya mana kana keessa waan hin dhagahamneef jecha bikka dubbiin tiyyatti dhagahamtutti hin geemale atis qaceeltee gisee maallaqa keetii mana kee horachuu dandeesse malee sanyaala inni maaltii wajjin. Sumaatu waan kanatti qaanyamudha. Yerooniif dayitee. Ani. Eeyyuwa. Dhaabbatee qaanyoo kamirraa laalta akkamitti gaafa qaaliin kiyya feetee mul'achuu walqixa deemne niin dandaniin ta'a. Garuu feetiitu dura deemu jira. Qaaliin tiyya asiin fuutee asiin galu. Qabeenya keetu qaan jiru. Kun haqa rabbi. Walii qabnaa qabeenya walii adda qabnaa. Bar sintuu inni qabeenya keeti. Qabeenya keetu. Amma ati dubbii dila kanarraa dhisira. Dhageeffadhu. An haqa zakaa waan baasuu waajibaatti baase malee maallaqa keessaraan tu qabeenya keetu. Nageetti amma siidii see kutee nageetti. Kanaaf booda afraniin dhufin ammoo. Amma miilaan deemteemi afraniin dhufu ta'isaa deema. Amma kun wala waan hunda bishaan taa'u jaa sammaa fidee si agarsiisa. Okay deemka. Si bal'attee hogguu sanuma. Turte awwaadha dabalee fide yaa. Rabbi si dhiifama. Rakkoo dhiifama kan qabu. Sirraa kisiisuudha. Dhiifama. Rakkoo kan qabu maal ati waan rabbi isin haadhisu badii keessa hunda isaa. Ani maal dhiifama nagaaf rabbi isin irraa haqee balu. Inshallah wal barru haqee balu. Wanni kanaas harka qabadha. Alhamdulillah. Waan takka qalbii ijoollee akkasii gootan. Lecha dirribii isin haqeen. Mootii abbaa torbatti. Inshallah. Alhamdulillah. Inshallah rabbi wallaan noo kennu. Sirraa deemeetiin jira laata. Deeme. Sirraa dhugaa ammaa. Anarraa dhugaa. Sirraa dhugaa. Kafee keessa fidatu wantalaatti keessa fidatu kafee keessa fidatu miskiina feete keessa raffisi feetu sidiiseetiin jira. Yaaboo. Nageetti. Laal si hime. Sagaltuu haadha duuba rafaan immoo. Hiji. Dhaamsa Oromooti. Laal kuteetiin jira. Dhageeffadhu. Ati immoo takkittiin si qoftiin akka sagal haadha duuba raftu. Si qoftiin si agartu. Kudhan haadha duuba raftu. Duuba maal teessee deemtu silaa? Niin deema kaadhees. Hayi maal teessee inni asii mataana dhukkubsa qaaliin kiyyeen dalagu. Eenyu? Salaamu alaikum. Loora Arganne. Nagaa. Nagaa. Jirra. Jirtu. Naguma. Gaariidha. Akkiin jee waan isin barbaaddu hin beekne kullaniin akkuma asii jititi mee niin dibaatee barboorsaa futee harkisaa deemu jirti. An dhaabuu ennaan bahuu didde mee kayeeti dhalumaa dhalaa afaan beekaati mee deebisi manitti ol. Maali walitti buutan immoo? Laa walitti illee hin buune isumarraa ibas nima gaafa kayee ammaatu laafaan jirti bar. Tole Bahuu rakkoon didde qabu. mee kayee manitti ol deebiseti. Yaa ta'u. Maaliif na qaba amma ulaa kana maa cufee deemu amma dubbii takkaa lamaan isaa wajjin godhu. Kuulanii maali asa deemuuf kan shantaa guurtee kan deemtu? Ati sinarraa usunatti dubbatiin maqaa fayyadamu kaasin. Maaltu badee? Sinarraa usii waliin deema hin beeku soomanaa fi Maalitti sababni keessan kan walitti buutan? hin beeku soomanaa fi jinnii madeessi.
Ati silaan fayyumaa moo si dhukkuba maal taate? Naan dhukkuba fayyaa na kiyaan qaba. Eessa deemuu fudhate sa'aatii kanan kaate sa'aatii fuxurri ga'e nanatti gadi baatu. Amma laala dubbii takka lama fudhu amma gabbeetiin mee ala kana gabbeetiin qilleensa fudhadha na dhiise. Qilleensa fudhatta maal taate boo dhageeffadhu ka waan. Ati tamataa na uffiste dubbii teetii fi dubbii siimeetiin jira akka tiitaa walitti dhoomsaati na duraa. Maal taate dhaabbu ka dhaabbume dhaabadhiisi. Maali kuni be? Maraatu dhaama fayyaadha siin jedhu giiftii kiyya kan mana gattee deemtu. Wayyaa Allah akkasumaan godhata mucaan tunis sokkite nama tokko tokko daruurii galchuun nurra dirqama mee jaartii namaa bira qabne akkam goona illee isiin wanni mana irraa baatee osoo sababni naa himte waan qallaaliidha mee akkamiin godha amma daruuriitti galchuma qabnaa naaf ijaarsa yaa'e asana diinne akkamiin jee Maaliif maal taate maal kophaa teessee fi naa soolta. yoo wal seente osoo gara akkam kophaatee yaan akka walaatti finaasaa Haasoo jirtee bir namni qalbiidhaan ijji nama nagartu qalbiin nama harkaate. Maaliif maal taate? lakki maanta uummata akkaan akkamitti firraa haasoo jira Haasoo jirta. Dureetti nu walaatarra. Homaatiin itti adiidha. Uffaa dabbaramne dabbaramne tokko nurra jiraati maatiin beeku. Akkasitti wayin sin jechuuf adalaal. Natti illee na aariin akka malatti illee natti hin fudhatan qaamufaan nutti wanni sin jechuuf adalaal baatii ramadaanaati baatii wal lolaa fi waan akkana keessatti hin taane ni beektaami. Yoo jaarsa kiyyatti himee amma si galchinoo. Eessa na galchitan? Jaarsa kiyya biratti kaa. Maaliif ani mana keessan dhufee isin bira taa'utu isin dabbare? Laal ani akkanatti nu fudhatte jedheetiin of dura si himu jira. Insi laa waan akkasiitiin miti laa manni mana keeti atilee nu baleetiiti yaa umaa rakkoon qabdu. Laakiin haa bareeddu sirraa gizee ati ijaarsa qabdu gizee mana namaa dhuftee teessee sa'u mana itti akkasiiti dubbiin nurraa gabaabseeti. Amma si galchina jaarsatti simee akkam Laala ati na galchuudhaaf na galchite jeen dhufne silaa galuu fedhe mana kiyyarraa udurumaan hin boosoo manaan dhageesse namni galuu fedhu manarraa hin bahu. Anaas salacheemi si bira taa'uu kiyyaa na Lakkii akkasii miti Halaas hin laa fedhu. akkasii miti laala akka malee itti fudhattaa bar dubbii yaa rabbii. Amma halaasaan sirraa hin deemaan eegaan si bira taa'uun si dabbare sirraa hin deemaan. Narraa deemtee si deemta. Halaas. Lakkii narraa deemtee si deemtamee haa.